هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جول أورموك أقالي وركوتا كل تكون دكيسنو سنجالة لا وربقى افتجتني سن اللي بقى افتني ورسلامنا ركراتن لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنين جتة هرا دران درسي مال الرادو بتاجرا مال الرادو بتو هدا واي أبوتي قدات حقا أبوتي قدات رقا بقى ربينا كيساني دي كيساني لفن بلسين يا ربي قدا يا ربي هكتي روحي جولتي نتقرى ملئن باتو سيتو يا ربي هكيسي وكانت باسي يا ربي بلتقنا والنياكسي هكا عالو باسي يا ربي قدتي يا ربي كومتو شريكا كامل يا إلمان أرمو كمان هيدا كيسا باساني أجيسان يا ربي هكيساني باسي يا ربي كيا ربي قدا ربي والإسنياتشي المان أرمو تتكا من هي آتيافتني أجيفتن ربي يجي المان أرمو لفن بلسو روحي تنبر ربي نفيك لك إبر وما يسوجين كلي إبر ربي وانت روحيك أبا وانت لفر ديما رامو جاني مولاني ربي توكلك ربي نبهك آتي جنا والنياتن جنا والأنكرتن ربي لسنا أنكروا أما اللي دبلته هايتي أبوتي كالريودا هايتي أبوتي كالريودا هر أولمته هنا في ربي نجاباس اسمه مكيسا ربي نجاباس ها ربي هك أجعل نجاها باس ربي المان أرمو تجرم الإن بالتجنان فته ربي إفها باس أما اللي جا يا أمة أرمو بلا يا سبب بلا ما ربي كان رتجر كر ربي تفكنا ربي تفكنا ديني المان أرمو لا ديني المان أبوتي هكا أبوتي قداتا كالريوتا هكا تأين فوق دينجن تملس قديسان كابين ها هرنا إسانو مكيسا والبيت هنغاسان إساني أكست إفنو باسي إسانو مكيسا وأوربون برام بافني وأور سبابكوك أمون بافني هنغاسا براين روحين أبوتي كالريوتيف أبوتي قداتا كالريوتيف روحين إلمان أورمو تقرم لأنه دو توينا جل جرتو فتن اللي أكسد كجرال لي أكسد كجرال لي روحي إساني سمتو بيك كجرال لي كإجول لي أورمو بكامرا روحي إسي من هيداتي بافتني أركدوبت تيتني رشنتني بنين سنياتي ساباتن روحين إسانيتيف روحين أبوتي قداتا كالريوت لي تكا كسيكو بكبادا ربي روحين تنا كجباتي روحين تنا تلافات جن درسل هي صف درسل ربين جرو الدنيا تنرت والدبرسات قافة كل لساني الدنيا تنرى جرى الرأفة نتك ديبا ربين قبري لساني تكتي قولي روحين أبوتي كالريو بقى دمفتي أكا بشاني تتكوكي سنجيتي وفما كيساني في الرهق شفتا نميكا أرارسا مرداسا جرامكن yeroo baay'ee simbirtuu miidiyaa waa'ee namicha kana yeroo baay'ee haasa akka inni ilmaan Oromoo ficcisiisaa ture rabbiin sitti haa iyyu dhiini ija ilmaan Oromoo taati mana hidhaatii baafteetini ficcisiifte haganarra sitti haa iyyu dhiini ijoollee Oromoo isin haa liqimsu dhiini ijoollee haadha tokkochaa isin haa liqimsu dhiini intala haadha takkitti isin nyaattan isin haa liqimsu mana hidhaatii yaaftanii ijoollee Oromoo bineensa qallabaa baatanii rabbiin haqa isaanii lafan dabsin rabbiin abbaa qaati durallee jennan warri daba wajjin dhaabbattan jiruun keessan boolluma jala tarta namtichi araarsaa mardaasaa jedhamu kun ijoollee wallaggaa dugugga sanyii kan irratti raawwate isa jedhan tana dura simbirtuu miidiyaan an sirritti hordofaa simbirtuu miidiyaan yeroo hedduu dabarsee jira ijoollee wallaggaa تولجرا بدي بقتة وان تاتو ولالته برايو سنت تفنفني سنت نمني في تشيسيس أباي نم تشكنا جدا ميلا نم تشكنا شكل ميسا ميلا لكن نجو بننسى ميوان إني فكاتو لا سبحان الله نمني إيجانا ما أقبر حاجة بوكوكي غافا كاني
dhiigni ilma namaa kun hooyxoo itti ta'e akka waluu abdiisanitti. Rabbiin baga dhugaa isaanii lafa ammallee ruhii ilmaan Oromoo ta'uu fi ajjeesanii shaneete ajjeese jedhan Rabbiin wal nyaachisee Rabbi yaa Rabbii kiyya Rabbiin akkanatti wal keessa isin garagalchee isin haa unkuru. Yaa Rabbi yaa Allah yaa Rabbi nu jala awwaadhu yaa Rabbi jennee sitti boonnee yaa Rabbi nu hongeessinaati. Hayxi ilmaan Oromoodha. Ijoollee Oromoodha qaqqaalii. Ijoollee Oromoodha abdii boru. Har'a isin rashantanii mana hidhaatii fuutanii shanee jettanii nama meeqa fixxan. Hoggaa sadiin kana keessatti nama meeqatu dhumate. Nama meeqa dhumate. Gaafa Haacaaluu ajjeeftanii hayyoota Oromoo mana hidhaatitti guurtan ajjeechaan isinitti toluu didee jennaan ilmaan Oromoo meeqatu karaa dacha'e. Warri kaleessa wayyaanee keessa taa'ee baga baaftan dhuga alhamdulillahi rabbil aalamiin. Alhamdulillah hangaasaa dubbadhu warra mana hidhaatii haaftanii fixxan kaawwanillee dubbadhu ummata qulqulluu akka jechaati jette keessatti namni harka isaanii isinii keessan keessa seene harka mootummaa keessa seene mana hidhaa keessa seene maaliif ajjeefama jettee akkasumatti dubbadhu yoo abbaa haqaa taate ijoollee Oromiyaadha ijoollee lafa Oromoo kana keessa guuranii fixaa bayan akkasuma akka jaraa sanillee dubbadhu kaaruu hin takkitti dubbadhu tarii immoo urga abbootii gadaa fixanii hagam turre am jaa'oliin geenne yaa jamaa hin beeku ani waruyyuu urga yeroo saniiti hangaasaan har'a maaliif gadi ba'ee dubbate hin wallaale seetanii waan hangaasaan gabba'ee dubbateef beeytanii duula Shimallis Abdiisaa irratti baname kanaaf gabba'ee dubbate hangaasaan dura dubbatuun hedu maaliif duula wal bitanii Shimallisiin irratti banan duula shanee seensise jedhanii shanee Oromiyaa keessa namni isa seensise isa jedhanii duulli Shimallis Abdiisaa irratti baname har'a dhugaa abbootii gadaa haqaa ol baasee jechuudha. Ruhiin daa'immanii ruhiin haadha tokkichaa ka isin ficcisiiftan ruhiin ilmaan Oromoo ka abiyooti ka Alamuu Simee Walloon keessatti dhabama lafarraa goosise ijoollee ganaadha. Gana naadirri keessan gana gudiin keessan namtichi Araarsaa Mardaasaa jedhamu kun diina ilmaan Oromoo guddaa jedhan. Diina jibbaa inni ilmaan Oromoo tanarraa qabu. Rabbi si haa qabu. Rabbi si qabe malee har'a ofii ol himne rabbitu ragaa isinitti bahe. Rabbi haqa ta'etu ragaa isinitti bahe. Rabbi isin haa qabu ammallee. Dhiigni ilma namaa kun qalbii miti bar. Isin waan duutanillee of hin seetan. Waan qabamtanillee of hin seetan. Waan dhabamtanillee of hin seetan. Isin warri namticha kana wajjin hojjetu goggaa sadiiti abiyoot kaasee wajjin hojjetu. Warra ana rabbuka of hin jedhe jechuudha Fir'aawnaa gurguddaa hoggaa afran kan hoggaa afur ta'aa jira. Fir'aawnaa gurguddaa gaafa Fir'aawna rabbiin Fir'aawnaa nutti fideeti ilmaan Oromoo duguuggan sanyii lafarraa raawwate jechuudha. Rabbiin abbaa haqaatika. Rabbi jalaa homaan dhokatan. Rabbiin jalaa dukkana feete keessa dhaabbadhuuti dalagi. Rabbiin loon hin tiisu. Rabbiin jarjaru. Rabbiin suuta deema. Ganaa ruhiin ilmaan Oromoo ka jedhan. Ilma Oromoo ka jedhan. Gaara haga dakaa. Ganaa isinitti iyyiti. Ganaa dhiini ilmaan Oromoo isin qaba. Qalbii miti ruhiin ilma namaa. Ilmaan haati itti beeloftee. Ilmaan haati itti dheebottee. Ilmaan haati duydatti baattee qoraan duyda baattee isaan bobaa jala qabattee guddifattee hoggaa afran kanatti akkana dhumataa baate ijoolleen Oromoodha. Akkana lafarraa dhabamaa baate. Rabbiin baga lola ofii guddaa isin irratti bane. Ruhii bar. Ummata san ruhii abbaa fedhe. Kun Islaama kun Kiristaana kun jinni kun shayxaana odoo hin jedhin kullii ummata kana rabbitu balaqe ruhii. Ruhiin ilma namaa qalbiidhaa miti tan isin gara maleen baasaa turtan. Baga rabbi isin saaxile. Baga saaxilooftan. Silxaanaaf odoo boottani dhugaan ilmaan Oromoo jidduutti ba'aa jirti. Warra silxaanaaf olola'u, warra silxaanaaf boo'u, warra silxaanaaf bookkisu hayxi ilmaan Oromoo jidduu kana keessatti baate. Ummata Oromoodha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin jedha shukrii rabbitti galfadha. Namtichi Araarsaa Mardaasaa jedhan sun bineensi lummee baase. Bineensi fixaatii ilma namaatiin lummee baase.
rabbiin tanatti siin dhaabu dhiiga ijoollee wallaggaatti dubbataa jira bar ijoollee wallaggaa tabaqattee du'aati jala baqattee ijoollee daa'imman nama meeqa ficcisiise namichi kun nama meeqa ficcisiise ijoollee wallaggaa ta wallaggarraa dhumaati ijoollee luka qullaa baddeetini luka qullaa baddee finfinneen biyya abbaa kiyyaati lafa oromooti jettee itti baqatte ararsa mardaasaa ijoollee wallaggaa nama meeqa ficcisiise hin beeynuun baga rabbi siin loli baga lolli rabbii isin irratti baname gana teessan isin ummata fixxanii odoo shanee jettan rabbiin isin saaxile rabbiin guddaan ija ibiddaa rabbi jalaa ba'uun keessan hin jiru inshaallah gargaarsa rabbiitiin akkaataa naa caaluun itti ajjeefamillee ganaa ba'uuf ta'a gaafa isin wal nyaattan yaa rabbi wal nyaachisi ata ganarra gaafa isin wal nyaattanii wal unkurtan hayxaa caaluullee achi keessa baate haqa ka ruhiin raammootuu garaa nama nyaatti yoo gara malee duute raammoo bineensa odoon ta'in raammoon adda addaa hin jirtii miti faranjiin maaliif bineensa guddifti bineensa raammoo lafarra deemu har'a isin ruhii ilma nama akka keessanii gaffuutanii bineensi oromiyaadha ilma namaa nyaatee quufeeti horii nyaatu dide oromiyaa keessatti wallahi billahi horii nyaatu jedhan barana bineensi hisaaban beekan warri tana buuteen dhaban warri tana buutee isaan dhabama godhan hisaabni isaaniin beekan kaadhaaf abbaan bakka jirtu dhabde warra shananii fixan lafarra waa oromoo wantunni waa isin godhe ummanni qulqulluun oromoo matan akkam goonee lakkoofsa keessaa dhirrifna jechaaf akkanatti fixaabaan ummata oromoo kan yaa rabbi ati itti dallan ati yaa rabbi dallansuu teetiin ummata kana dhaayidhati rabbiin danda'aadha rabbiin abbaa haqaati haqa wajji dhaabbata alhamdulillahi rabbil aalamiin hangaasaa ibraahim silxaanaaf tana baaftee miti silxaana dhabdeef mootummaa naannoo oromiyaa irraa si ari'anii jennaan ari'amtee jennaan dubbii tana gadi baafte sila odoo achi jiraattee hin baaftu wallahi billahi hin baasan odoo achi jiraatanii waan isa achii deemaniif olola silxaanaati jedhanii dhugaan tun baate hin beeyta nama acaalu ajjeesellee hangaasaa mataa dhagaa sirritti beeytaas tana qayxe hin beeyta maaliif xariiqa abiyoot kaasayeeti waan ajjeefamee waan abiyoot kaasayee ajjeeseef haa caalu isammoo hin baaftu isa maaliif abiyoot kaasayee shummaa keessa waan ta'eef isa baasuu hin dandeettan isan baaftan walumaa galaan ajjeesan walumaa galaan Shimallis Abdiisaa Allahu alam keessa jiraaf keessa hin jiru warri dhiiga ilmaan namaa agaree ilmaan namaa jibbu namticha akka awwaluu abdii fa'a harki isaa keessaan dhabamu waan kana keessa namticha bar wayyaanee fuundura deemee shugguxii isaa itti naqatee warra hasaasaatiin yoo ijoollee teessan tana waraana afoo ka dhaabattu taate yoo ijoollee teessan qabatu dadhabdan lafarraa xaragamti jedhee nama shugguxii samaata ol qabee tokko sa'aatiin waraana afoo deemee ijoollee hasaasaa lafarraa dhabamsiise bar namtichi sun harka keessaan dhabu abbootii gadaa ficcisiisuurra hin dhabuun harka keessa inni dhiiga namaa kajeela dhiiga namaa wanni abiyoot kaasayees achirra kaatee shimallisiin abjirraa kaasuuf deemuun maaliin akka jawaariin awwaaluufi hin beeynu nu kana dhugaan na dubbadhaa jetti odoo awwaluu abdii har'a silxaana bakka shimallis abdiisaa jiraatu kana jiraate jawaariin qaata dhabama godha awwaluu abdii wanni abiyoot kaasayee awwaluu abdii achi kaatee maaliif xilaata jawaar muhammadii mitiin hin beeynu nu kana shimallisi gabbee dhugaan hayxi rabbi na dubbadhaa jetti shimallisi gabbee jawaar muhammad irratti duulu guyyaa takkan argine dhageennes hin argines warri xurumbaa ooftan oofa malee hin argine gurra kiyyaallee namni eega kiyya sooshaal miidiyaa kanarra deemu hin jiru hin argine awwaluu abdii wanni inni fidee bakka san kaa'ee akka jawaar muhammad idmee likkii isaa maniidhaa keessaan baaleef achi kaate diinticha kana mataa isaa boolla seenutti immoo agaree wanni akka isaa na jibbisiisu hin qabu wanni akka isaa baga dhugaan ilmaan oromoodhaa baate baga hayxii ilmaan oromoodhaa warra haqaa warra mallasuu guyyaa takkatti isaanitti ol fudhatee abbootii gadaa ficcisiisin ilmaan abbaa gadaa kaaka isaaniitti fixe jechuudha ilmaan abbaa gadaa gaggadaa ilmaan abbaa gadaa
Angawoonni shawaatunniin dhiiga Oromoon qabdu. Angawoonni shawaatunniin ilmaan namaatii miti. Angawoonni shawaatun harcaatu Miniliki. Hortee Miniliki irraa daraarte jechuudha jarri. Sanyii Miniliki irraa warra daraare jechuudha jarri. Malee dhiiga ilmaan Oromoo odoo qabaate namtichi Araarsaa Mardaasaa jedhu kun dhabama ilmaan namaa kan lafarraa godhaa ture isa Oromiyaa keessa waggaa 3 kan. Ergamaa wayyaaneedhaa irratti tareet nafxanyaa ergamee ilmaan namaa lafarraa balleessa. Innuu nafxanyaadha. Innuu nafxanyaadha. Innuu ajajaa faannoo waraanaati. Waraana nafxanyaadha. Ajajaa faannootiin akkanaa kanniimu. Isin yoo uummata qallaalii taatan Rabbiin gaafa Oromoo salphisu bineensa harka buuse uummata Oromoodha. Bineensa yuusee nama nyaatu harka buuse. Hartee dubbii an jedhu kana dhugaan sa'inaa ijoollee Oromoodha. Dhugaadha wanti dubbiin an dubbadhu kana dawaa takka hin dhageenyu dawaa takka asirratti fidee sooshaal miidiyaa irratti hin dubbadhu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Hartee matatti dhalaan rakkabattu kana warri mataa qocoocaan jiraa mitiire. Hartee matatti rakkabatan kana qopheessaniiti. Kaakii adda bilisummaa information waan qabuuf waan kana dubbadhe lafaa ka'een dubbadhu. Hartee kana qopheessaniiti. Addatti ijaaratanii diina ummata fixu kana rifeensa kana adda bilisummaa Oromoo godhanii kaakii adda bilisummaa Oromoo itti uffisaniiti dhaqanii ganda tokko keessaa bilbilaan ebaluun bakka sanii fuudha ajjeesaa yoo jedhanii warri daabee matatti godhatu suni warri hartee mata godhatee adda bilisummaa Oromoo fakkaatu sun dhaqee nama ajjeesa jedhan. Akkasitti shanee jedhan mala kana baasanii tooftaan biyya Oromiyaa jedhamtu san keessatti hin hojjetin maaltu jira? Mee waan namni eebjuunuu yaadan hartee bitanii hartee qopheessanii hartee itti godhanii adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf warra mataa daabeettu fixee baluun jedhan. Maal godhan sisteemni isaan godhan adduma bilisummaa Oromoo kan uffeen xirooftan akka uummanni Oromoo kun jedhutti hartee suuqaa bitanii yaada harteen bakka mara guute hartee goggodhatanii matatti rifeensa gadi godhatanii harteen dhaamaan guute hartee dhaamaa kana fuudhanii qopheessanii dhaqanii ganda sanitti bilbilli duuka deemee nama san ajjeesi jedhaniin jedhan. Warri ganda saniin beeku. Eenyu ajjeese jedhanii yoo gaafatanii warruma shanee jedhan kanatu ajjeesee jedhan. Garuu namni kana godhu mootummaa Abiyoot Kaasa'eetiif namticha har'a abbootii karrayyuu fixe jedhan kanni. Hartee suuqaa bitanii qopheessanii kaakii adda bilisummaa Oromoo uffata adda bilisummaa Oromoo itti uffisanii hartee saniin uummanni lafarraa dhabamaa ture jedhan. Akka woboo uummanni kun xireeffatutti uummanni Oromoo kana maran beeku. Anaayyuu maayii kana information natti hime. Anaayyuu warruma achi keessa jiru. Warruma achi keessa jirutu iyyuu waraanuma achi keessa jirutu iyyuu sisteema kanaan dhumatee uummanni Oromoo lafarraa dhabame jedhanii. Sisteema hartee rifeensa adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii hartee dhaamaa suuqarraa bitanii matatti godhatanii bilbilaan wajji bilbilanii ebaluun ajjeesi yoo jedhan fakkeessanii akkasuma uummata fixaatu jira jedhan dura. Kijiba isin ganaa saaxilooftan. Ganaa dubbiin keessan callaa'ee alatti bahe. Hattoota. Adda bilisummaa Oromoo kamaaliif Oromoo dhaabate Oromoo fixa. Odoo fixuu barbaadeen wajjin dhaabadhaa jedhee Oromoo gandarra deemee dhukaasa itti baneetiin mataa isaanii dha'een wajjin dhaabadhaa Oromiyaa naa bilisoomtu jedhaa. Afaan ofii adabatee uummata ofiitiin lole malee adda bilisummaa Oromoo waan uummata fixe hin qabu. Warri kaakii bitattanii hartee bittanii kaakii adda bilisummaa Oromoo uffatu kana bittanii ummata fixan hartee rifeensa harteetiin isin hunduu guyyaa saaxilamtan inuma dhufa. Lafatti nafu. Adda bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf. Waa tayaa kun. Hinta Oromoon isinirraa kana fudhattu hin jirtu. Alaa kulli haali alhamdulillahi rabbil aalamiin. Baga uummanni Oromoo dhiiga abbootii gadaa Oromoo qulqulluudha baga dhiigni isaanii badee lafatti nafin. Baga badee lafatti nafin. Naashinna አንቺ ሰጋገለምቱ ይሆንሽ ነው ውጪ ከዝዝር የሻዋጦስ አጆይቱ አደበት ጎር ወዳጋ አንጋወተ ተሰን ይብዱበታ ወረ ዛይረ ነመኛቱ ወራዳ ውጪ ከዝስር
afar abbash bi ati xoosi ummata oromoo ta'i sanyiin diinaa sanyii nafxanyaadha akkasitti isiniin jedha aganuma dubbatu dhufe asirratti waan biraa dubbatu barbaada waa'ee intaloo takka intaloo social media kanarra intaloo social media kanarra Faaxee Maammadoo jettee lallabdu takka waa'ee isii dubbatu barbaada maaliif jennaan xandacha tokkichatu foon maraa jeessaa jedhan xandacha tokkichatu foon maraa jeessa jedhan intaloon suni intala Arsiiti gaafuma isiin gabbaatee waa'ee Muhammadoo Faaxee asirra social media kana TikTok keessaa of daalacheessite TikTok keessaa isiin kana haasa'u eegalte jibbee intala san isima jibbee yani kongomatti obboleettitiyya harakaanni ati qaama kee ka gasga'u san ka bineensi torba nyaateen fidhe luka kee ka gara tokko lukuma kee ka gara tokko gudeeduma kee gara tokko kana bineensi torba nyaateen fixe yoo surratti deebitee of sassaayixee intala dhala Arsii maqaa balleessuuf surratti deebitee of sassaayixee akkasitti harakaanni ati gootu TikTok keessa seente maal jechuudha ati abbaa warraa qaba jetta yoo odeessitu social media kanarratti TikTok keessa yoo odeessitu abbaa warraa qaba jetta biraan nagaa intaloo san biraan namni abbaa warraa qabu tasuma sitti ma Arsiin dhalaan Arsii abbaa warraa qabaattee dhiisiiti abbaa warraa qabaattee akkanatti harakaat akkanaa qullatti baatee harakaat akkanaa godhuu dhiisiiti abbaa warraa sanu abbaa warraa hiriyyaan kee kasi jaalatu dha'ee afaan si jallisa intala Arsii taatee sanu abbaa warraa Arsii qabaataa surretti deebitee qaama hagasga'u kana odoo qaamuma kafiifa wayiillee qabaatte qaama hagasga'u kana ka laga abbayyaa ga'u qaamni kee maqaa keenya kanu balleessituufi maal barbaaddeeti ati maal barbaaddaati abbaa warraa hin qabda sila abbaa warraa jechuun namaaf kabajaadha abbaa warraa erga qabaatanii kabajaa abbaa warra kiyyaasaniif live irran bawwan kabajaa isaatiif uffata ofirraa baasuu dhiisiiti abbaa warraa kiyya bira jiraannaan bilbilin irratti kabajaa abbaa warra ofiitiifu olin baane social media irratti qullaa akkasitti qullatti baanii namittiin agasgeettu har'a qullaa kanatti baatee ofirraa sassaayixee uffata ofirraa lafa keettee harakaanni ati social media kanarratti baatee ani bar lafaa ka'ee happy TikTokaatiin of bareechanii yoo jedhu lafaa ka'eeti miti intaloota namni wallaaleen jiru intaloo abdii cululleedhaan abdii kiyya siif du'e siif gaggabaa jira siif irriba dhabaa jira halkanii guyyaa ufumatti si fudhadha diraan akka diinaara kaffalee ufitti si fudhadha natti si fuudhi jetteen asirraa TikTok irraa kadhatu tokko takka har'a namtittiin agasga'u sun rabbii keessanii jedhaati namiti ani kana ajaa'ibe jarana namni wanti hunduuyyuu nama qaama kafiifaa irraa tola wantummaan hunduuyyuu nama qaamni isaa kafaf jedhu irraa tola nama bineensi torba gudeeda kee nyaateetiin uguriin hin geenne baattee social media kanarratti asiin geette dhala Arsiiti jedhanii dhala Arsii maqaa balleessan sababa keetiin durriyyee mee namitti tana laala mee as laala isinitti mul'ata ijoollee Oromoo mee laala intaloo kana mee laala bana yoo isinitti mul'ate bana mee akka inni itti taa'u bana gadi intala asirratti ol baate Muhammadoo fi waa'ee Muhammadoo fi Faaxee tokko maqaa moggaaftee fi Faaxeef Muhammadoo jettee asirraa qaayitu san intaloon tun jechuudha namni xiqqoo isiillee qaana'uu qabaata bar ani barre an dhalaan Arsii yoom akkanatti haadaa baate jedhe bar dhalaa Arsii ufin jettu tunni yoom akkanatti haadaa baatan yoom akkana baatan yoo shari'aa akka shari'aatitti xamaxamattee TikTok keessa haasayitu moominni isii ga'uun jiru ustaazii maali ka
akkasi xamaxamachiisee akkasi si haasofsiisu har'a immoo maaltu uffata sirraa baasee si maraachise sooshaal miidiyaa irratti surreedhaan. Eenyu laalchisu edda. Eenyu si halaaluuf eenyu qaama kee si halaaluuf ijoolleen mana hidhaa xiqqixxooftee warri ala jiru hin jiru warri jismii keessan si ilaalu. Jismii san namni si ilaalu hin jiru ijoolleen mana hidhaa jirti. Maal akka barbaaddee maal akka feetee waan akkasii san dalaydu na dhibe sirritti. Qaanfadhu si jala qaanofne wallaahi billaahi. Namni xiqqoo isiillee bar. Haadhaaf abbaa keet biratti yoo gabbuusanii viidiyoo kee kana haadhaaf abbaa yoo ka qabaattu taate yoo ashaaraa irratti hin guddatini yoo haadhaaf abbaa kee kanatti viidiyoo kana gabbuusanii itti ergan maal jettaan haadhaaf abbaa keetii yoo harakaata kana gootu kana ruuzni waan naman goon ruuza qannasaa ruuza qannasaa dhiira haasofsiisuu dhiisaa ruuza qannasaati. Ruuza kana ofitti gattumtanii haguma argattanii harattanii nyaattaniiti gadi baatanii qullaa keessan sirbaa jirtan qulloota wallaahi billaahi qurquraawwan warra rifeensi irraa wullif qurquraa namittiin sun amma qurquraa rifeensa illee hin qabu wallaahi hin qabu qurquraa hangaasa gabbaatee qurquraa mataa keetii saniin gabbaatee yoo akkanatti uf daddarbitu TikTok keessatti seentee uf daalacheessite mee TikTok san dhiisiti happi TikTok akka uf hin daalacheessu san dhiisiti mee akkanatti as bayi silaalla akkanatti as bayi mee laayif yoo raabi maali kun bilginnaa nagana gahe maali inni kun bilginnaa nagana gahe arsiiniiti arsii sanuuniiti dhirsa qabaa jette immoo hin qaanoftu ani ni waan dhirsa qaba jedhee والله بالله إني مال جريني أك أرسين بيك كأني ورك يوم ولا ليه دير أرسين أوفتي أفنى مجلفتي أوفتي مش باورا إيسيتي أرسين يوم كانت الألعاب ودفتي ورا ترى ورا مارك كيسن سنسلي جلتي بارزة في جلتي كنيك التايس أباورا أبدي موسانو أباورا أرسين يوم كانت قدنا ما إيسي أباورا أرسيك أباورا كبجا أباورا كياتيفو أكمل تكسر أكمل تكسر أكاتيقول أتسن هرفات محمدو جار سركاك عبد الإفتني جار سبرا سوكون ديمنا سوكو أتكار كاكابو مالي في كاركاك عبدو فإسلا جار سكابدار كاكابدو فركا باسو مال قوتا كلها مرات إنو السلال جولي ورمو مينا متي سن الله التاني نتي مازجلتنا بريسا نمتي لغا بيا غوصا لويتي ساقرة توقو بننسي تربانياتين فتن ساني نمتي سان نتي بلبليا كيان مينا متي سن نمني لالتانين جرتاني نتيما تفاتح محمد وجدت سن أسرة مينا متي سن نمني لالتان نتيما odooduuti galtee akkanatti as bayaa odoo jedhaniin hin sarman abadul aabidiin abadan haga dhiiga san afaanitti gadi naqatanitti namicha garaa guddatu na jibbisiisa dhiira gurraacha na jibbisiisa dhiira mikiyaaji afaan dibatu libistiikii dibatu na jibbisiisa kana wanti siin qaraatu asirraa as baate wanti siin qaraatu tanqaanof ne jala qaanfan maal goota dhala arsii abboo dhalaan arsii haadhaaf abbaa ofii birattu iyyuu uffata badaa uffatu dhiisiiti haadhaaf abbaa keenya biratti rifeensa keenya haadhaaf abbaa keenya irratti irraa fudhannu maaliif jennaan maali akkuma itti guddan kana qalqaalaawwan muka keessaa gadi yaa'eetiin odoo waa takka hin beekini xiyyaaraan fidee Saudi Arabiyaa fi biyyoota adda addaa dawlaa Arabaa kana keessatti gattufee jechuudha adabaa warra hin guddatin warra karaa irratti ashaaraa irratti guguddate ummata maaraga keessan bakka argitanitti of keessaa buruusaa guddattanii jechuudha isin qaanfadhu ati nama guddaadha qaanfadhu sirraan tolu qaanfadhu dhalaan asii taarakaat akkanaa gootullee hin jirtu qaanfadhu qullaa banamtee teettuun qaanoftummoo banamtee hin banamti kana keessa maaltu si bana maaltu si maraacha
ani dura namitti misal argaa jibba social media kanarraa isii yoo arguun haqqisiifti maali jennaan huursaa yoo isiin haasoftu harma guddaa isaa kana xaawularra gadi keette harma dilbii kana fuutee xaawularra gakkeette yoo isiin haasoftu akkasitti haasoftu isiin jibbisiisaan ish oduu as bayiiti si laallaasiin jedhanii achitti hin baatu dhiiratti tiktoka san keessaa malee akkanatti hin dhuftu odoonni fedhe gali odoo suuraa kee ka zaahira namni akkanatti nuu maxxanse hin barbaanne akkati jirtu booyaani gaafa jaarsa ofii biratti galanii namaan ta'u social media ta'e malee boojjiin gaafa abbaa warraa biratti galte siin ta'u kabaja ofitti godhi kabaja ani video wannin kiyya namaan ergu joolle daataan kiyya namaan ergu mobaayiliin namaan ergitu warra Saudi Arabiyaa keessa jirtan akkasitti sinin jedha namtitti san biraan nagaa namitti san biraan ga'uun barbaachisaadha sagalee kana namtitti maraattee social media kanarraa haga arrabni si ciqilee keessaa ol dheeratu Muhammad Faaxee jedhaa olti social media kanarra qullatti baate immoo amma kaate qullatti baate wasaka akkanaa kanan qabdu arsiin maal beekan arsiin kun garagara jira akka jira garuu yoo ani hin beeku wasaka akkanaa kanniin qullaa dhadhaabatu kana nun qabnu naannofni keenya qullaa kanniin illee hin beeynu naannoo itti dhalanneetti guddanneetti qullaa kanniin qullaa hatta ijoolleen maan Oromoo kiristaanaa qullaan kun naannoo nu jirrutti hin guddan akka aadaa tokkootti itti guddanne akka aadaa akka nu guddisanitti ijoollee ollaa kennaa ijoollee amantii kiristaanaa qabdullee guddisan ijoollee Oromoodhaa kanniin qullaawwan kanniin karuuza nyaate ara ruuza dhirrisaa ara ruuza firraa dhirrisaa ruuzaaf lukkuu nyaatanii hamburgera yoo madaamni teessan isinii fiddu saanii tokko guutuu fixxanii asiira irraa dhuydanii ruuza irraa itti xaqaxaqattanii jismii hagana ga'u kana giddibii abbayyaa ga'u kana fuudhanii gadiin hin baan namarratti anin saalfadha anu fi saalfadha nam akkamitti namni dhiiraa asli namni dhiiraa qaama kiyya akka arguuyyuu hin barbaadu maalin maraadhe wallaahi billa qaama kiyya maaltu social media irratti na gammachisiise qal'adhe fuddadhe qaamni kiyya adaba keessatti guddadhe maal jechuudha intala arsii takka jedhan kaamu walitti nu qabanii bar intala arsii jedhaniini kana baalagee namnummaan kafaffi jedhu tokko namnummaan ijoollee ta'ee qaamni isaanii kafaffi jedhu tokko illee barramarraa tolu qaba wanta akkanaa bar kana jismimmaan isii bichaan isin luka fuutu hoona 500 irraa jedhu kumtaala kana baattee ummatatti asiin deemaa ijoollee arsii maqaan balleessin nu adabaan guddanne abbaan warraa kamaaliiti abbaan warraa kati qabdu abbaan warraa kee kayoo social media irra ta'e malee abbaan warraa kee ka social mediaati ka tiktokaati malee abbaan warraati miti abbaan warraa hoyituun qabdu ati abbaan warraa hoyituun qabdu namni ijoolleen sii gadiitu gaddeebi'ee si gorsa ijoolleen dhiigaan qaamaan sii gadi gaddeebitee si gorsite har'a dalagaa teetan ijoollee ambaa jalaalaala ijoollee gara biraa jalaalaala
ijoolleen mee ijoollee matan ijoollee warra muslima ofiin jedhu ijoollee muslimaa ta'e ijoollee kiristaanaa ta'e ijoollee oromoodha. Huddeellaan kunniin as hin bahu. Hin bahu huddeellaan gurguddaan kun as hin bahu qaama akkanaa babbaatee deddeemuun kun as hin bahu. Hin dhokata. Wallaa akkisiin nama saalfachiiftee yoo isiin harakaata kana gootu tiktooka keessa. Daa'imaati namitti nagasgeetu sun daa'imaati. Yaa akii abbatu kabajaa ofitti godha. Har'a qaamni kee jismiin kee sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jira. Nama qaama kafiifa qabu tokkollee odoo taate qaama hagana ga'u kan harree diidoo ka fakkaatu fuutee nutti asiin baateen qaanuftu. Ano dhiira ta'e dubartii akkanaa kana gudeellaa kanneen laaluu dhiisii jaalatuu dhiisii yookaan fuudhuu dhiisiiti akkanatti hin mil'adhu. Dhiira odoo ta'e dubartii akkanaa kana la'anii akkuma isiinuu qaayite sanuu dhiira fufurdaa oddeellaa illee fedhu iyyuu akkuma sanuyyuu isiin immoo kana eenyuun laalchisuuf eenyuun gammachiisuuf akka asiin baate ani hin beeku waan beeku nama isii laalullee malaa tokko wayii ka jaalate wayii ka waa qaqqaayisu wayii mee jismii kiyya natti asiin bahi jedhinaan arsiin hin jedhuun ani hin beeka arsiin hin jedhuun. Arsiin walloo nama tumti akka malee jedhani walloollee akka malee nama tuma jedhan uummanni walloo kunillee baay'ee nama tuma jedhan dhukkee namarraa kaasan jedhan. Arsiinleen akka malee tumti dhala. Arsiin akka malee tumti. Tumaan badaa tumti arsiin. Haga dhiigni afaan isiitiin dacha'u ittiin dhiiftu arsiin tumaa keessa. Talaan arsiilee sodaatti abbaa warraafuu akka argitetti abbaa warraatillee deebiin deebiftu. Wallollee akkasumatti daaraa nama godheeran ijoollee walloo nama tumtan jedhanii isinillee. Ijoollee walloo nama tumtan jedhanii akka malee nama tumtan jedhanii isinii farsiyaati takkitti iddayee na fakkaate akka tumaa akka dullaa namarraa waliin fuune jettanitti. Mee namtitti san gaafadhaa eenyutu waame sooshaal miidiyaa irratti. Natti waa ijoollee walloo as keessa jirti ijoollee walloo. Namni ijoollee walloo afotti walloo arsiiyyuu caalaa arsiin illee sanuma arsiin illee dubartii hin dhiiftu. Odoo inni fire galee dubartiin akkanaas hin babbaatu sooshaal miidiyaa kanarratti illee dubartiin abbaa warraa kiyyaa na bira hin jiruufi. Abbaa warraa kiyyaa waan bira hin jirreef gaafa galu jaarsummaadhaan na galchanii balleessaa kiyya fudhadheeti deebi'aa waan biraan qabu. Ani waan biraan qabu. Laayivii waraaba malee waan biraati midhanii. Ani adaba ofitti godhaan yoo ta'e illee qaama kiyyaan sassaaxilu. Qaama kiyya qilleensan argisiisu. Maaliif jennaan qaama kiyyaa abbaa warra kiyyaa san bichaadha ka argu malee qaama kiyyaanii barbaade fuula bichaa na ilaalu. Fuula bichaa yoo argan malee gara biraa laa. Kun amma maaliif akka eenyu gadi sii baase namitti kana irraa soqee dhabiyaan. Eenyu namni gadi siin baase eenyu namni gadi baase jalatti barreessa. Nama tumtan jedhan isin warra walloo tumaan keessanillee adda jedhan tumaa arsii hin takkaadha jedhan isin dullaan keessan. Akka malee nama tuman jedhanii rabbi nama haa baasu jedhan walloollee akka malee nama tuma jedhan nu arsii balaaleffannaa ka walloollee adda jedhan tumaan. Daaraa haadha isiisitti ma jedhani dhukkee irraa kaasee laaleen calan boosara. Akkasitti intaloo namitti san biraan nagaa namitti san kabajaa ofitti godhe. Arsiin akkanatti nama hin guddisne. Naannoo kiyya keessatti arsiin abbaan keenya ijoolleen isaanii cidhan dhayxu. Cidha takkittiin isii odoo sargiin manni cidhaa eessan jedhin hundi isaanii yaa'aniiti gara heeruman hundi isaaniitu. Takkaan isaanii guyyaa takka cidha namaa sargii namaa guyyaa halkan sirbuu dhalaan olii gad deemtu sun hin jiru naannoo keenya. Safaaxatti nu guddifne abbaan keenya kabajaadhaan nu guddise abbaan keenya. Itti gammanne akkasitti isaan nu guddisuu kennaaf.
akkasitti wallooti yaa isinillee nama tumtan jedha isinillee nama tumtan jedhan akka malee rabbumatu itti erge dhalaan xiqqishuu isii dogongorte taanaan biyyee nyaachisan jedhan isaanillee irralleen taraniif jedhan warwaattullee arsii yoo warwaatte nama hin dhiisanii arsiin nama hin dhiisa yoo warwaatanii jedhan walli yoo warwaatanillee afarii haadha isii nyaachiftutti hin dhiiftu jedhan warra argitee jennaan rabbi nu haa baasu isin jalaa rabbi nu haa baasu suufi shamara teessanillee baay'ee nama sodaachifta wallo nama tuma yoo jedhan intaloo san odoo tumanii biyyee nyaachisanii intaloo amma qullaa baateetiin qaama akkanatti argisiiftu kan aslaal 5,500 ka jedhu kan masfaraarra gibta shattaas faraarrin baalishin heerumta jaarsi keetiin hin sodaachiftu dhoysa haga ummataan sodaachiftu sooshaal miidiyaa kanarra ana doo dhiira ta'e lukosin dhiisifadhu niiti jedhee unkaan si fuudhu dhiisiti waan si ajaa'ibu keessa lukosin dhiisifadhu akka ila sillaasee sanii yoo lukosirra kaadhee taa'e malee akkasitti quba qabaadhu intala san maqaan isii hennoon maqaa isii illee hin beeku yooma isiin asirraa babbaatee bobboottu bicha arga ijoollee walloo intaloo sani fuudhaati biyyuma kana keessatti illee taatu fuudhaati qilee lafti keessan akkami lafti keessan akkami fuudhaa qaqqabaame fuudhaati intala san gadi qaba kajaartiin jalaa deemte illee yoo jiraate kajaartiin jalaa deemte yaa fuudhu kajaartiin jalaa deemte ijoollee walloo akkana kana gaangee kanneen isinitti fiduudha tumtani likkii galchitanii wallaa qaama kan akka isin torbaan lamatti irraa gad harca'ee akka baalaatis saabatu akkasitti fuudhaati biyya kanatti illee ooftan biyya keessan ajjeeftan isiniin achiinuun geettan tumaan keessan akka malee jedhanii raasatti sodaatanii ijoolleen sodaatti isinitti heerumtu nama tuma jedhanii wallo akka malee nama tuman jedhan isaan namni wallotti heerumtan takkittiin teessan gabbaatanii ija akkana malee ija akkana laallaan isinii dhumatte ijoollee arsii warri wallotti heerumtan warri durallee heerumuuf taatan eeggadha anin argine akkanaan jedhanimi malee akkanaan jedhan akka dhagaye isinitti hime walloon daaraa namatti afa jedhan maal ammoo intala arsii akkana godhatu kana fuudhaati daaraa itti afa irraa boca lafa kaaya maaltu sooshaal miidiyaa irratti sukureeroon si baase jedhaniiti dhukkee irraa kaasaa intala arsiisan walla akkay godha asumatti isaaba irraa hawaalaa irraa buusaati qaama isii kanarra hawaalaa irraa gadi harcaasaati ajigaa maaliif baate siin isinitti argisiisuu baatee miti dhiira sooshaal miidiyaa kanarraatitti argisiisuuf baate abbaan fuutan fuudha oo birrii arsii yoo birrii qabaatte malee hin fuutu arsiin birrii yoo isiin qabaatte malee hin fuutu arsiin sin fuutu odoonni fedhe galee arsiin sin fuutu yoo ati birrii qabaattee jala gabbarte immaa si fuuti ijoollee walloo namni as keessatti jaartiin jalaa deemte wayii mucaan gaaf kan qullaa irraa baasee gadhiisa sunaa fuudhu intala ta carqii irraa jinni immaa garuu carqii namarraa baasa carqii namarraa baasee nama salphiseen isatti neerumanii namni biraa fuudha wallaahi billaa intalli sun heeruma barbaaddi hisaaba malee ruuza nyaatte hisaaba malee asiira irraan dhuyde akkasitti kaa na argaa gana gaa asiinillee agana furdadha bitaalillee agana kiiloon kiyya mirgillee akkana kiiloon kiyya namni rakkate siin nyaata garuu odoo foon namaa akka nyaatamu taate foon guddaa saniin wallaa asin bawaan anin saalfadha foon agasga'u san immoo foon agasga'u san baadhee asin bahu ijoollee oromoo golbaa asirraa mee foon agasga'u san baadhee asin hin bahu suni dhoysaniitumaan abbaa warraa fi bichaa itti argisiisan abbaan warraa bichaa nama halaalu qilleensa dhoofse waan akkasiisan
wanna akkasiisan qilleensi dha'uun hin barbaachisu walloo kiyya akkami dubbiin tun taate moo akkami akka shabboo miidiyaan baanu dubbiin tun taate moo hin taane jechi kun akkami tiktoka kanarraan dhabamtu haati amaana eegaati qaayisaame adii gaafadhaati dudubbisa mucaa gaafa gaadhi sari gurgurraayisi mucaa kafana namarraa yaasee qullaa nama gadhiisu sana argitanii sunillee xiqqoo kafaaf jetti namittiin intalooni tuni banne yaa rabbii kiyyoo duma akkasi gadhiisanii akkam jirti laa akkamuma jirti bade yaa rabbii kana keessaa tiktoka irraan ka tiktoka keessaa akkanatti daalachaa kun gaafa mucaa san bira gahe akkam jira bade yaa rabbii kiyya yaa rabbii obboleettii tiyya jaarsan qabdu hin sobini jaarsa wayiituun qabduuti qaama kee garuu dhoyfadhu ufsattari shari'aa saaliyaa saamiin feenu kan shari'aan ka mormaa ol si xamaxamachiisu akka waan mormi madaasi qabu ka hidhaa gad immoo qullaasi oofu ufsattari intalli oromoo ufsattarti ufsattara warri qullaa ufsaasaayixa warri luka ol qaqqabataa oltan tiktook irraa ruuza qannasaati dhiira wajjin hin qaaqina dhiira wajjin qaaqa qaayitan gaafa haasoytan wanjala keessa seentan nyaata kan akkana nyaatanii dhiira wajjin haasaa eegallaan ibanne rabbi namaa baasu wallaahi billah ani maaltu nagaa ani nyaadhu ani midhaan hin nyaadhu ani midhaan illee nyaadhu akka namaallee namni na wajjin illee haasa'u illee hin jiru ani kabajee jiraadha nyaata ofitti guuruu ruuza nyaatu lukkuu nyaatu foon nyaatu qurxummii nyaatu samaka nyaatu wanni eenyu tuunaa nyaatu ani kanan qabu wallaahi billah irraan anan dhuguu irraan asiira peepsi miriindaa wanni tokko jalatti nafu kana irraan girximitti godhanii sani achi odoo ijji isaanii qolan seenni akkasitti bulanii yoo achi kan tiktookni haa tolu daddaalacheessaniitiin hin booyaa daalacha kana kan zaahira namarraa mul'atu kana isaan as babbayan wallootiyya fuudhaa intala sammee namni rakkatee jaartiin aarsitee jaartiin jalaa deemte jaartiin jalaa deemte haafisii haa fuudhu kama fedhee ta'e jaarsi jaartiin jalaa deemte haa fuudhu namittisa shabaabni fuudhu hin jiru shabaabni maal godha kanarra maal godha wallaahi yoo boce malee qottoon bira taa'e foon isii kana yoo kiiloo miizanarra kaa'ee gurgurate malee maal fayyada warri likkii galchu halangee roophii bira kaa'ee warri dhukkee namarraa kaasu halkanii guyyaa nyaata illee ittiin kennina namni sii fuuta nyaata illee ittiin kennina haadhirrattu dullaa bichaan balbala keessa odeessa qorichi ijoollee wallooti jedhan nama biraatii miti arsii jalaa mallaxxi arsii akka tokko waa sobdee shawwaddee waan arsii waan birrii waan jaalatuuf shawwaddee ijoollee walloo birrii irraa dantaan qabdu jaartii ofii gabbaasa waan hin feene gaadaa keessatti ol gara fa'a wallaahi dhukkee irraa kaasaati akka isin lammata deebitee ala keessa gad deddeemtee of hin sassaayidhe godhame wallaahi fuudhaa isiniif hin taati dhalaa isiniif fuudhu fageennuma kana sodaatti malee walloon fagaata fageennuma sodaatti malee dhalaa baay'eetu kajeele ijoollee walloo baay'ee kajeele ani obboleeyyummaan jaaladha ani keessaan qabu ani obboleeyyummaan jaaladha tahaqaa jaaladha malee ani warri amma guraa ta'u kana keessaan qabu akkasi qubanaa qabaadhaa isiniin jedhaa intalaw gabbabbaatee laga abbayyaa nutti mul'isin aanni mimmaa gabaashisa weella arsiin mallaqa barbaaddii mallaqa hoo qabaattee jette si fuutii ji'a muraasaafillee yoo taate gaafa birriin dhumatte si ariiti arsiin yoo tatta'uu baatanii dhukkee sirraa kaafti mee namni ati kakkajeelte kun kaminni laata eessaa jajjaalatte qaama naa baaftee naa mul'iftu kana
wanni akkanatti isin maraachu sa'a 24 warri TikTok irraa maraattan kunniin jechuudha. Nyaanni dhirdhatuu qabaata. Nyaanni dhirdhatuu qabaata. Nyaata dhirdhisa. Sa'aatiin kun akkasillee miti nyaata kafaf. Eeshifaa nyaadhaa rafa. Gaafa garii homatee bichaa waan moo'ii qammasaati nyaata xiqqeessa. Nyaanni yoo namatti baay'ate ibidda jahannam keessa nama seensisa. Akkas isiniin jedhaa. Intala samdiraan naagaa isiniin jedha odas keessa jirta. Akkasitti kan intala tana asumarratti dhaabaa Maafmudiin kaleessaa shimeen eessa ga'e laata shimee hoolaa qaladhu miidhicha godhadhu intalatti Maafmud har'allee sii dhufee jira. Har'a sii dhufee jira iyyati baqayitu tokko si argee jira. Baqaqaati baqayixa san si dhaga'ee jira. Amma ati yoo siin jedhu Maafmud dhugaa si gaafadha dhugama rabbii si gaafadha. Itoophiyaa keessa jira yoo jettu kana qaanofta. Ansi jala qaanaa wallaahi billah. Ansi jala saalfadha. Yaa obboleesso kijiba kanarraa of dandami ati. Mee Oromiyaa keessa jirta. Mee ati Maafmud Oromiyaa keessa jirta. Kaleessaani yaa rabbii kiyya mee Maafmudiin of offee ta'u asumarraa laala ijoollee Oromoodha. Kaleessaan akka jedhee jennaan wallaahi billahi kaleessaani awwalu abdii faa ajjeesi shimallis jedheeni jennaan dubbii san qabatee gadi bahe. Mee rabbii jedhiiti Oromiyaa ma keessa teettee jiru kamiin laayivii guyyaa irraa akkanatti waraabda eessaa fuute mallaqa akkanatti laayivii waraabdu kana eenyutu sii kenna eessaa dubbii an kaleessa sani awwaluu abdii waan duraan siin jedhan caalaa wanni addaa wanni siin jedhan hin jiru wanni addaa wanti siin jedhan hin jiru akkana godhe awwaluu abdii itti fufi akkas godhi. Ani qaata si tufe. Mee awwaluu abdiitiin maal godhi jettaan? Shimallis abdii isaa irratti duulta ammati. Awwaluu abdii gosoomaan ol fudhatteemu. Awwaluu abdii gosa kiyyaaf arsii kiyyaa fi shimallis irratti duuluumu. Shimallis ajjeesee awwaluun abdii waan dhiifne. Isaayyuu irra caala harka dhiigaa. Gosoomaan fudhattee galteeni awwaluu abdiitiif shimallis abdii isaa irratti duulaa jira jechuudha. Oppiidiyoo bilxiginnaan. Sibira jirraa waan duraan siin jedhan malee wanna biraa siin hin jedhanii wannuma duraan jedhan siin jedhan itti fufi awwaluu abdii haga si ajjeesanitti akka jedhan haga si ajjeesanitti. Mee amma jarana ani taraa namaa ka dubbate waan kana ani takkittiidha. Kanuu ana keessa iyyuu dubartiidha ani wanta kana ka dubbadhe. Waan san qabateeti ilaalii lallabuuf gadi bahe. Nama 200 kanarratti namni 400 ta'uu qabaata. Nama 200 kanarratti. Mee dhugaa rabbii. Dhugaan Oromiyaa keessa jirta. Dhugaan Baalee jirta. Mee gadi bahe mee dhaqi warra Baalee ka beela isan biratti akka Arafaat Oromoodha. Akka Arafaat Oromoodha. Mee suuraa ka'iiti ummata Baalee ummata beelee wajjin nutti argisiisati. Qadaada tarsaa abujjade dulloomte. Stakfirullee abbootoo hibadhu kana. Abbootoo hibadhu ati ilma namaati. Aboon kijibiin kaasu Jibuutii keessa teettee dallaala dalagaan kijibinati. Ijoolleen karaa kanaan deemtu sirraa dhaabattee jennaan karaan cufamee jennaan laayivii waraabuuf gadi baate. Jibuutii keessa taa'aa ijoollee Oromootiin qawwee bitattee ijoollee Oromoo dhiiga ijoollee Oromoo dhangalaasaa qawwee bitattee Jibuutii keessa teettee ijoollee asfaraarraa mushwaara buusisaa har'ammoo as deebitee yoo uummata Oromoo kanaan kijibdu biyya jira jettee qalbii teetii yoo niitii tee kijibi. Nuti beeyna bakka ati jirtu qalbii teetiif niitii tee kijibi bira taa'i. Qaanfadhu. Namticha qaaniin beeyne namticha nyaara haadatee gadi bahe. Namicha nyaara kukkuulatee gadi bahe. Hin saalfattu ati. Hin saalfattu yoo iyyitu. Hin saalfattu yoo Jibuutii keessa Oromiyaa keessa jettee iyyitu. Hin qaanfattu ati eenyuun attaallan wedda. Mee ilma Oromoodha.
mee aangawoota mootummaa baaleen jirtu wajjin fotoo ka'e nutti argisiisi. Bilxiginnaa miti maalati? Mee aangawoota mootummaadha takutaa baalee keessa jirtu wajjin silaa biyya jirta. Aangawoota mootummaa wajjin aangawoota mootummaa jajjaboo wayii wajjin fotoo ka'e. Kanaa miti jettu warra gammoojjii baalee keessatti beela'e biratti borgonama meesii arguu qabaanna. Torbaan har'aati miti ka? Torbaan har'aati miti. Warra gammoojjii baalee keessatti beela'e ijaansi arguu qabaanna achitti. Afuuffa Mahmud jechuun sibiila maarashaa minaamina lafaan qotanii afuuffa akkanaa san argitanii ka maarashaa fa'aan qara itti baasan erbee kasala keessa kaanii akkanatti qaxqaacii warri sibiila arbee qaru akkanatti afuufusan Mahmud jechuun isa. Habub. Astaghfirullah. Islaamni akkanatti hin kijibu. Walla akkanatti hin kijibinati. Maqaa islaamaa balleessite ati. Xurumba yaa namicha hisaaba malee kijibu. Kiilootti deebisi kaa kijiba kee. Bar ijoollee ganda keetiittu siimaa bar akkati Jibuutii jirtu yaa akii. Ijoollee kutaa baaleettu bar ijoollee ati fiddetu siimaa bar ijoollee ati fiddetu iyyuu achi si qiba. Ijoollee ati karaa baaraatiin fiddetu iyyuu si himaa bar bakka ati jirtu. Hin qaanfattu. Maal ijoollee Oromoo kijibina gana gaggaye kun maaliin? Mahmud yoo si deeggarte bilxiginnaa warra bilxiginnaa dhaggeeffadhaa. Mahmud isinilleen deeggaruun kijiba. Mahmud Jawaariin deeggara. Wallahi Mahmud Jawaariin deeggara. Maaliif iyya beeytani fakkeessuuf iyya. Nama Jawaariin jibbu fakkaateet foloo waan barbaadu warra bilxiginnaa kun nama jala girrisa. Girrisaan nama waan godhu, girrisaan waa sheeriin godhu, girrisaan waa namaan guddisu. Yoo abiyyiin faarse waa argadha jedheet Mahmud Jawaariin deeggara. Bilxiginnaa. Mahmud Jawaariin deeggara isin kijiba foloo isinirra barbaada kijibe. Mahmud Jawaariin dhibbarraa dhibbatti Jawaar Muhammad deeggara. Wallaa isinin kijiba. Waan inni kijibuuf isa jibbina malee akka inni Jawaar Muhammad deeggaru hin beekna Mahmudi. Deeggara Jawaar Muhammad Mahmud. Nama deeggara Jawaar Muhammad jala akkamitti deemtan? Akkamitti deemtan kuulloon deeggara Jawaar Muhammad jala kan inni sobee isin attaallalu. Kuulloo tananis jala yaasin namni biraa hin jira kana caalaa siyaasaa beekula ka akka ajaa'ibaa kanatti nama addaan diigu nama sanitti akka kuulloo jala siyaasa kuulloon si jala yaatu gaafsan adaba kee godhatte kijiba kanarra. Ijoollee Oromoo dawaamaa jiranii Mahmudin silaa dhukkee irraa kaasuu barbaadaa amma dawaamaa jiranii hin deema halkan gaarii isin haa ta'u. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Nagaan naa bula. Warri amma nu affeeri jettan sabti irraa na eeggadha. Jijjiiratu shari'aa naman seensifne akka biraa kana wal affeerree wajjinaa sobna shari'aan jijjiiradhaarra. Nagaa keessa naa jiraadha halkan gaarii isin haa ta'u. Nagaan naa bula. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Intalaarsii uddeellicha sanii mana deebi jedhaan.